mata dureen walaloo kootii taajjabbii jedhu walaloon koo. Taajjabbii jettu jawaariinii maqaa qabsaa'otaa maa balleessitanii, maqaa OMN maa xureessitanii, maqaa shaniitiin qabeenya Oromoo isin kan saamtanii, waboo fi abaa'oo da'oo godhattanii, waboo fi abaa'oo da'oo godhattanii. Abaa'oo fi waboon faajjii bilisummaa isin warri shanee keessaa hin qabdanii. Jawaar Muhammadii leenca Oromooti isin hagubu garaa kan keessanii silas maal gootanii, qabsoo Oromootti kan qoree taatanii, qabsoo Oromootti kan qoree taatanii. OMN jedhee keessatti barreesse seenaa Oromoota OMN kan Oromooti jedhee kunoo mallateesse Jawaar Muhammadii yooma akka keessanii maqaa isin balleesse, yooma keessanii maqaa isin balleesse. Egaa warreen shanii aangoo barbaadanii hundumti keessanii eessuma teessanii maqaa Oromootiin lafa balleessitan kan akka keessanii hin jiru addunyaa kanarraa kan maqaa Oromoon lafa balleessanii, kan maqaa Oromoon lafa balleessanii. Isin warri shanii lagaa fi kutaadhaan kunoo wal qooddanii gara qabsaa'ota dhugaattiin deebi'a xiqqoona eegdanii, gara qabsaa'ota dhugaattiin deebi'a xiqqoona eegdanii. Galata galfannaa qabsaa'ota keenya warreen mana hidhaa keessatti diinatti dhaadatan qeerroo Oromootaaf utubaa taatanii. Galanni keessanii lakkaa'ameen dhumu aangoon kan keessanii, galanni keessanii lakkaa'ameen dhumu aangoon kan keessanii. Qeerroon Oromootaa seenaa galmeessanii yoom akka keessanii oduun lafa balleessanii. Qabsaa'ota Oromoo qeerroon Oromootaa ija jabeessanii diina Oromoota garaa booressanii, diina Oromoota garaa booressanii. Qeerroon Oromoota dhiiga lolaasanii biyya ofiitii jecha lubbuu ofii baasanii. Aangoo barbaadaa fi yoom lubbuu baasanii dheebuu bilisummaaf dhiiga lolaasanii. Hin badu yoomiyyuu galanni keessanii garaa keenya keessa seenaan kan keessanii, garaa keenya keessa seenaan kan keessanii. Mee warreen shanii waggaa kana guutuu saba kan keessanii maal galmeessitanii? Qabsoo Oromootti kan gufuu taatanii, qabsoo Oromootti kan gufuu taatanii. Dhiigni ilmaan Oromoo isin haa gaafatu, dhiigni ilmaan Oromoo isin haa gaafatu. Sabboonummaa qabna kan ofiin jettanii, kan gufuu taatanii sabboonummaa qabna kan ofiin jettanii. Qoree ilmaan Oromootaa isin kan taatanii, qoree ilmaan Oromootaa isin kan taatanii, gufuu ilmaan Oromootaa isin kan taatanii. Abaa'oonis keenya, waboonis kan keenya, nuti ni jaallannaa obboleessa keenya. Hoogganuma gaarii dhabuun woboo keenya silaa qaatalolee moo ediina keenya, silaa qaatalolee moo ediina keenya. Qabeenya Oromoo isin funaantanii eessuma keessanii. Egaa warri shanii qeerroo Oromootaa dhiifama naa godhaa. Aarii natti ka'e shanee kana jechuun maali gaafii natti ta'e, gaafiin kan kootuyyuu har'a ifa baate. Kunoo irraa kaasaa kan hoogganaa taate, kunoo irraa kaasaa kan hoogganaa taate. Gaaf viidiyoo waraabu dubbii kana kaasee nam kum 30tu koomentiitti raabse. Lammiin kan koomartuu dubbiin kun dhugaadha jedhee ifa baase, dubbiin kun dhugaadha jedhee ifa baase. Qeerroon biyya lagaa maallaqa isaa raabse shaneenoo funaanee maallaqa qeerrootiin araqee fi farshoon kunoo wal obaasan. Woboo fi abaa'oo kunoo garaa duwwaa bosonatti bobbaasanii ofii ol deebi'anii nyaata nyaatanii maqaa shaniitiin of moggaafatanii, maqaa shaniitiin of moggaafatanii. Yookaan hin lollu jedhanii deebii hin laatanii, yookaan hin lollu yookaan hin lolla jedhanii deebii hin laatanii. Aangoo barbaadaniif woboo fi kaa'oodhaan addaan qooddattanii, woboo fi abaa'oo addaan facaaftanii. Anas kanarratti aariin natti kaate, anis asiin deebi'eera gara qeerroo Oromootti. Alhamdulillah ani rooyii kootiin maqaa koo barbaannan murteessaa wabiitii. Asumatti xumura walaloo kan kootiin dhiifama naa godhaa qeerroo Oromoota. Isiniif dubbadha ani afaan kootiin, isiniif dubbadha ani afaan kootiin.
isiniif dubbadha ani afaan kootiin galatooma galanni keessan hin badin